teenya jalqabaatiin biyyi hulaa galaanaa hin qabne tamuu galaana diimaa irra ejjechuu akka hin qabne Ijipti akeekkachiifte. Guyyaa kaleessaa Ijiptiif Eertiraan marii cimaa gaggeessaniin waliigaltee tumsa galaanaa mallatteessuu beeksisaniiru. Kun kan dhaga'ame ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Eertiraatti imaluuf jira gabaasni jedhu erga ijoo dubbii tahee boodas. Gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin hospitaalonni beeksisa hojjetan daa'imman fayyifneerra jechuudhaan yoo viidiyoo daa'immaniif nama biraatis qoodan adabbii cimaatu isaan eeggataa jedhame. Haaluma kanaan beeksisaan walqabatee mootummaan Itoophiyaa qajeelfama haarawaa cimaadha jedhame hospitaalotaaf akkasumas immoo miidiyaaleedhaaf baaseera. Qajeelfama yookaan seera haarawaa Itoophiyaan baaftee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin lammiin Itoophiyaa dorgommii kalaqa teeknooloojii idil addunyaa injifate. Kanaanis Naatnaa'el Geexaanaw kalaqa barattoota Itoophiyaa irra darbee Afriikaadhaaf ta'u babal'isaa akka jiru ibsamee gabaasa guutuu qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin biyyi hulaa galaanaa hin qabne tamuu galaana diimaa irra ejjechuu akka hin qabne Ijipti akeekkachiifte. Guyyaa kaleessaa Ijiptiif Eertiraan marii cimaa gaggeessaniin waliigaltee tumsa galaanaa mallatteessuu beeksisaniiru. Itoophiyaan waliin waggootaaf diina seenaa ta'uu jabeessitee kan itti fufte bishaan keessan hin fayyadamtan jechuun dhimma laga Abbaayyaa kan falmitu Ijipti kufaatii dippiloomaasii bakka bishaan Abbaayyaatti ishee mudate booda amma ammoo guutummaatti gama galaana diimaa deebi'uudhaan Itoophiyaan galaana diimaa irra akka hin ejjanne kan dhorku imaammata haarawaa hordofaa jirti jedhame. Haaluma kanaan kaleessaas waliigaltee dhimma kanarratti xiyyeeffatee Eertiraa waliin Ijipti akka mallatteessite ibsame. Akka miidiyaaleen Kaayiroo jiran gabaasanitti Ijiptiif Eertiraan daawwannaa ministeerri dhimma alaa Ijipti Badrii Abdallaati sanbata kaleessaa Asmaraatti taasisaniin bulchiinsa galaana diimaa irratti ejjannoo waloo qaban irra deebi'anii kan mirkaneessu biyyoonni lamaan waliigaltee tumsa geejjibaa galaanaa bu'uuraa mallatteessaniiru. Kunis walitti dhufeenya biyyoota lamaanii waggoota kurnan lamaan darbaniif ture amma jabaachuu agarsiisaa jedhu miidiyaaleen Ijipti jiran. Ministeerri geejjibaa Kaamil Alwaziir daawwannaa walitti hidhamiinsa loojistikii cimsuuf tumsa diinagdee daldalaaf investimentii biyyoota ollaa galaana diimaa lamaan jidduutti babal'isuudhaaf taasisaniin qondaaltota Eertiraa waliin waliigaltee kana akka mallatteessan ibsame. Alwaziir sararri doonii fe'umsaa duraanuu hojiirra oole buufata doonii Ijiptiif Eertiraa karaa galaana diimaatiin wal qunnamsiisu mootummoonni lamaan hariiroo guddisuudhaaf kutannoo qabaniif ragaa qabatamaa ta'uu ibsan. Alwaziiritti dabaluudhaan ergaa dabarsaniin Ijipti ogummaa daandii baaburaa buufata dooniitiif geejjiba galaanaa irratti qabdu qooduudhaaf qophii ta'uu ibsuun misooma Eertiraa deeggaruudhaaf yeroo kamuu nuti qophiidha jedhan. Daawwannaan qajeelfama pirezidaantii Abdul Fattah Alsiisiitiin gaggeeffame kun jijjiirama siyaasaa cimaa akka agarsiisu miidiyaalee Kaayirootu gabaasam. Oduun ammaa kun kan dhaga'ame tibbana hariiroon Itoophiyaaf Eertiraa deebi'uu mala jedhamuudhaan wayita oduun guddaan tokko Itoophiyaa irraa ba'uu eegaletti ture. Akkuma guyyaa Jimmataa gabaafnee turre dhiyootti dhiibbaa Ameerikaatiin Itoophiyaaf Eertiraan hariiroo isaanii deebisuuf marii akka eegalan himame. Kanaanis ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gara Eertiraatti akka imalan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gara Itoophiyaatti akka imalan ibsame. Hooggantoonni biyyoota lamaanii gara biyya kanaaf biyya kaanitti imaluu dura garuu ministeeronni haajaa Eertiraatiif Itoophiyaa dhimma waldhibdee Eertiraaf Itoophiyaa irratti marii akka gaggeessuuf jiranis gabaafameera. Oduun tun ammallee gama mootummoota lamaaniitiin mirkanaa'uu baattus ammoo maddeen mootummaa Itoophiyaatti dhiyeenya qabantu oduu tana bal'inaan qoodaa ture. Kanaan kan rifatte Ijipti battalumatti guyyaa kaleessaa Eertiraatti qajeelte. Kunis mariin Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamuudhaaf akka jiru ragaa ba'uu yoo ta'u, faallaa kanaa Ijipti ammoo mariin biyyoota lamaanii kun akka hin milkoofne biyyoonni lamaanis akka walitti hin dhiyaanne dhiibbaa godhuudhaaf yaaddeetii jedhu xiinxaltoonni. Kaleessa ministeerri haajaa alaa Ijipti Badrii Abdallaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin illee wal arguun dhimmoota biyyoota lamaaniitiif naannoo keessumaa nageenya gaanfa Afrikaa irraa kaasee haga investimentii daldalaaf damee dhuunfaa irratti marii akka gaggeessan ibsame. Badrii Abdallaati bulchiinsiif nageenyi galaana diimaa itti gaafatamummaa biyyoota qarqara galaanaa isaa qofa akka ta'e cimsee kan ibse yoo ta'u, yaaliin qaamoleen alaa fakkeenyaaf Itoophiyaan qophii nageenyaa yookaan waliigaltee galaanaa waliin wal qabatee irratti bobba'uudhaaf gootu kamiyyuu Ijipti akka hin fudhanne mirkaneesse.
taasisan. Wayita Itoophiyaan dhimmi galaana diimaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti jechuun ibsitutti hoogganaan Ijiptii immoo itti dabaluun akkas jedhan. Kaayiroon abbaa biyyummaa tokkummaaf qulqullina naannoo Eertiraatiif deeggarsa guutuu qabdii jedhan. Abdallaatiin ejjennoo Abdul Fattah al-Siisii bara 2025 yeroo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Kaayiroo daawwatan ibsan irra deebi'ee mirkaneessuun barbaada. Kanaaf immoo dhimma galaana diimaatiin wal qabatee ejjennoon keenya ammaas ifaa Itoophiyaa dabalatee biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne tamu galaana diimaarraa qooda fudhachuu hin qabani jedhan. Mariin ammaa kun dhimmoota gaanfa Afrikaa biraa irrattis gaggeeffame akka jiru gabaafameera. Abdallaatiin ejjennoo Ijipti rakkoo Suudaaniif Soomaaliyaa keessatti qabdu kan dhiyeessan yoo ta'u, tasgabbiin gaanfa Afrikaa kallattii nageenya biyyaalessa Ijipti balaa keessa kan buusu waan ta'eef dhaabbilee biyyoolessaaf qulqullina naannolee guutuu naannichaa eeguun barbaachisaadha jechuun dubbatan. Sana booda haasawa kan taasisan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii gama isaaniitiin ga'ee hojii cimaa Ijipti naannoo gaanfa Afrikaatti qabdu ni galateeffanna jedhaniiru. Oduu biraatiin hospitaalonni beeksisa hojjetan daa'imman fayyifneerra jechuudhaan yoo viidiyoo daa'immaniif nama biraatis qoodan adabbii cimaatu isaan eeggata jedhame. Haaluma kanaan beeksisaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa qajeelfama haarawaa cimaadha jedhame hospitaalota akkasumas ammoo miidiyaaleedhaaf baaseera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa tajaajila beeksisa fayyaa keessatti ragaa dhukkubsattootaa yookaan ammoo patient testimonials fayyadamuun akka dhorkamu murteesse. Haaluma kanaan dhaabbilee miidiyaa Itoophiyaa kamuu odeeffannoo beeksisa fayyaa tamsaasan sirrii ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf akka hojjetan gaafateera ministeerichi. Qajeelfama haarawaa mootummaan Itoophiyaa baaseen dhaabbileen fayyaa Itoophiyaa keessatti argaman jechuun hospitaalonniif dhaabbileen fayyaa biroo mootummaaf dhuunfaa beeksisa isaanii keessatti namoota yaalaman irraa ragaa fuudhuu yookaan hospitaalli kun na fayyiseera, dhukkuba koo guutuu dhabamsiiseera jechuudhaan beeksisa hojjechuu barbaadan mootummaadhaan amma booda dhorkameera jedhame. Qajeelfama qophiif tamsaasa beeksisa tajaajila fayyaa lakkoofsa 1134 muraa 2026 jedhamu kan ministeera fayyaatiin ba'e karaa televezyiiniitiin, raadiyootiin, miidiyaa hawaasaatiin, marsariitiiwwaniin, boordiiwwan beeksisaatiif maxxansa adda addaa irratti akkamitti dhaabbileen fayyaa akka beeksisa hojjetan irratti mootummaan tarkaanfii cimaa yookaan qajeelfama haarawaa baaseera. Qajeelfamni amma beekuun akka jedhutti hojiiwwan beeksisa fayyaa naamusaan ala ta'an hawaasa keessatti ilaalcha dogoggoraa uumaa jiru. Kanaaf ammoo mootummaan qajeelfama haarawaa baase kanaan naamusaaf aadaa hawaasaa eegsisuu akkasumas ammoo iftoomina uumuudhaaf hojjechaa akka jiru hime. Seera haaraa kana keessatti inni guddaan beeksisa fayyaa keessatti ragaa bu'aa yaalaa kennuun guutummaatti dhorkamuu isaati. Namni tokko beeksisa keessatti kan hirmaatu yoo ta'u bu'aa yaala isaa irratti ragaa kennuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hospitaala keessa teessee ani fayyeera jechuudhaan viidiyoo of waraabdee maxxansuun hin danda'amu. Kana malees namni beeksisa sana keessatti hirmaatu kamuu tajaajila sana dhugumaan argatee ta'uu qaba. Akkasumas ammoo fedhii isaa barreeffamaan mootummaadhaaf dura odeeffannoo kennuu qaba jedhame. Akka ministeerri fayyaa biyyattii jedhutti daa'immaniif namoota ofii murteessuu hin dandeenyeef eeggumsi dabalataa kaa'ameera. Yoo namni beeksisa keessatti hirmaatu daa'ima, nama dhibee sammuu qabu yookaan ammoo ofii waan tokko murteessuu hin dandeenye ta'e gaggeessitoota isaaniirraa yookaan ammoo maatii, guddisa akkasumas nama seeraan itti gaafatamummaa qabu irraa hayyama barreeffamaa mootummaadhaaf dhiyaachuun dirqama jedhameera. Biraatiin gabaabinaan ibsuudhaaf daa'ima tokko dhukkubsatee erga fayyee booda hospitaalli wa'ii daa'ima sana ragaadhaaf dhiyeessuu yoo barbaadeef viidiyoo waraabuu yoo barbaade daa'imni sun ragaa qabatamaa fayyuu isaa agarsiisu mootummaadhaaf xalayaa barreessee dhiyeessuu qaba. Kana kan godhu ammoo maatii isaatii jedhame. Kana hin ta'u taanaan mootummaan ammoo tarkaanfii hospitaala irratti fudhatama. Dhaabbileen seera kana cabsan adabbii maallaqaa cimaaf akka saaxilamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa irraa hubachiiseera. Yoo dhaabbileen fayyaa namoota hayyama barreeffamaa hin kennine yookaan namoota tajaajila isaanii hin arganne fayyadamuun fakkeenyaaf namni tokko osoo hospitaala keessatti yaalamin akkasumaan beeksisa irratti kan hirmaatu ta'e mootummaa irraa adabbii qarshii 20,000 haga 50,000tu isa eeggata jedhame. Daa'imman yookaan namoota mootummaadhaaf ragaa kennuu hin dandeenye hayyama malee fayyadaman immoo haga qarshii 100,000tti adabamuu akka danda'an hospitaalonni hubachuu qabu jedhameera. Dhaabbileen adabbii isaanii ji'a 3 keessatti yoo hin kaffalle mootummaan hayyama hojii isaanii akka haqus akeekkachiiseera. Qajeelfamni kun miidiyaaleef qaamolee beeksisa
beeksisa tamsaasan irrattis itti gaafatamummaa haaroo kaa'eera. Namoonni yookaan dhaabbileen beeksisa fayyaa tamsaasan hundi beeksisni isaanii ulaagaalee mootummaan kaa'e guutuuf odeeffannoon isaa sirrii ta'uu mirkaneeffachuu qabu jedhame. Namoonni beeksisa seera mootummaa cabsu tamsaasan qarshii 10,000 haga qarshii 30,000tti adabamuu jechuudha. Qajeelfamni kun miidiyaa heddumminaa, boordiiwwan alaa, sagantaalee barnoota fayyaa, ergaa bilbilaatiif sagalee, miidiyaa hawaasaa, marsariitiiwwan miidiyaa dijitaalaa kamuutii fi karaa qunnamtii beeksisa fayyaa keessatti fayyadaman hunda of keessatti hammatam. Kana malees beeksisni konkolaataa irratti maxxanfamulleen tiishartiiwwan gubbaatti kan barreeffamanis baanaarii, poostarii, magaazayin, biilboordii, suuraaf kaartoonii dabalatee meeshaalee beeksisaa hunda irrattis qajeelfamni kun hojii irra oolama. Walumaa galatti miidiyaanis beeksisa wayita hojjetu wanti sun ulaagaa guutuu adda baafachuu qaba jedhame ta'uu baannaan haga qarshii 30,000 adabamam. Oduu biraatiin lammiin Itoophiyaa dorgommii kalaqa teeknooloojii idil addunyaa injifate. Haaluma kanaan Naatnaa'el Geexanaw kalaqa barattootaa Itoophiyaa irra darbee Afriikaadhaaf ta'uu babal'isaa jira jedhameera. Finfinneetti dhalatee kan guddate Naatnaa'el Geexanaw Zallaqaa umriin isaa waggaa 24 yoo ta'u dorgommii teeknooloojii idil addunyaa kaampaanii Amaazoon qopheesse ogeessonni 10,000 fi biyyoota 115 irratti hirmaatan injifachuun badhaasa doolaara 10,000 argachuu isaa DW gaba. Naatnaa'el dorgommii kana kan injifate appilikeeshinii dijitaalaa intarneetii malee hojjetu barattoota tajaajila intarneetiitiif bilbila ismaartii ammayyaawaa ta'e hin qabne gargaaruudhaaf dandeessisu IVY jedhamu kalaquudhaan akka ta'e beeksiseera. Dorgommii kana irratti injifachuu isaa kan beeke caamsaa 2018 roobii darbe ture. Dargaggoon kun teeknooloojii dijitaalaa carraa argate hundumti fayyadamuun ofuma isaan of barsiisuu eeruun daa'imummaa isaarraa eegalee mana barumsaa keessatti wantoonni dijitaalaa yaalaa ture wayita itti barattoota gargaaraa turan akka jiran yaadachiiseera. Teeknooloojiin dijitaalaa artificial intelligence'n deeggaramee kalaqame kun barattoota tajaajila intarneetii hin arganne akka salphaatti kan gargaaru ta'uu isaatiin dorgommii idil addunyaa Amaazooniin qophaa'e kana akka badhaafamuu taasisuu ibseera. Teeknooloojiin dijitaalaa kun akkuma pilaatfoormiiwwan ChatGPT'tiif Gemini bifa salphaadhaan kan hojjetuu fi intarneetii malee barattoota barnoota isaanii irratti gargaaruu kan danda'u ta'uutu ibsame. Yeroo ammaa aangoota mootummaa wajjin haala kana ittiin babal'isu hojjetu irratti mari'achaa jiraachuu ibsuun biyyoota Afrikaa biroo keessatti illee teeknooloojicha babal'isuudhaaf aangoota mootummaatiif kaampaaniiwwan garaagaraa waliin mari'achaa jiraachuu ibse. Magaaluma Finfinnee taa'uun kaampaaniiwwan teeknooloojii Ameerikaatti argaman mariisisuu fi waliin hojjechaa jiraachuu kan kaase dargaggoon kun biyyi isaa Itoophiyaa wiirtuu teeknooloojii artificial intelligence akka taatu galma godhatee hojjechaa jiraachuu ibseera.